ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምር እዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Mariin nagaa waraanaa Itoophiyaa deemaa jiru furuu akka haaraatti eegaluuf Gamtaan Afrikaa qaamolee wal waraanaa jiran mootummaa federaalaa fi humnooti TPLF gara marii nagaatti akka deebi'aniif torban darbe keessa xalayaa barreessuun ka gaafatee ture. Faaruu bunaa gur dhaggeeffattoota raadiyoo Itoophiyaa irraa hin banne kan yaadattu haawisoon faaruu kan dhiyeessan ammoo Jimma irra ta'uu beektu. Amerikaan Ukraine deeggaruun carraa Raashiyaan biyyoota lixaa wal waraan ka dabaluu jettu Raashiyaan kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalu. Nuudhiyaadha dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaanii mariin nagaa waraanaa Itoophiyaa deemaa jiru furuu fi carraaqamaa ture barbaadameen deemaa hin turre. Amma immoo gamtaan Afrikaa mariin nagaa kun akka jalqabamuuf qaamolee waraanaa jiraniif waamicha dhiyeessuun akka haaraatti eegaluuf jira. Waamichi gamtaa Afrikaa kan irraatti maaltu jedhame Hamza Hussein gabaas qaba. Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba Itoophiyaatti humnooti Tigraay waliin erga eegalee waggaa lamaaf geggeeffamaa jiru karaa nagaan akka hiikamuuf waamicha gamtaan Afrikaa dhiyeesseef fudhachuu beekseera. Gamtaan Afrikaa qaamolee wal waraanaa jiran mootummaa federaalaa fi humnooti TPLF gara marii nagaatti akka deebi'aniif torban darbe keessa xalayaa barreessuun ka gaafatee ture. Mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin baaseen qaamoleen marii nagaa kana hogganan guyyaa fi iddoo marichitti geggeeffamu ibsuun waamichi akka dhiyaateef himeera. Haa ta'u malee waamicha gamtaan Afrikaa qaamoleen wal waraanaa jiran gara marii nagaatti akka deebi'aniif dhiyeesseef ilaalchisee haga yoonaatti TPLF waan jedhen qabu. Affeerraa marii nagaa gamtaan Afrikaa dhiyeesse ilaalchisee tajaajilli kominikeeshinii ibsa baaseen mariin nagaa kun jaarsummaa gamtaa Afrikaa qofaa fi haal duree tokko malee akka geggeeffamu mootummaan ejjennoo isaa ibsaa ture waan ta'eef kana kan deeggaruudha jedheera. Ejjennoowwan mootummaan Itoophiyaa qabatee ture ka guutu ta'uu ibseera. Kanaan dura humnootiin TPLF gama isaaniitiin marii nagaatiin wal dhabdee jiru furuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsuun yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa ibsa har'a baase kanaan walitti bu'iinsicha furuudhaaf tarkaanfiiwwan furmaataa gosa kamuu fudhachuudhaaf socho'aa turuusaa yaadachiise ammas cimsee ka itti fufu ta'uu ibseera. Reuters maddeen dippiloomaasii wabeeffachuun akka gabaasetti mariin kun dhuma torbee kanaarratti Afrikaa kibbaatti eegalamuuf karoorfame. Gorsaan nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa ambaasaadar Redwan Hussein mootummaan marichi haal duree tokko malee akka eegalamu duraanuu ejjennoo agarsiisaa waan tureef amma affeerraa dhihaate ni simata jechuun Twitter isaanii irratti barreessan. Reuters gabaasa isaa keessatti akka eeretti gamtaan Afrikaa dura taa'aa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliif xalayaa affeerraa ergeera. Affeerraa jedhame kana ilaalchisees Reuters dubbi himaa TPLF Obbo Geetaachoo Raddaa irraa mirkaneeffachuuf gaaffii dhiyeesseen Obbo Geetaachoon waa'ee marii dhiyeenyatti geggeeffama jedhame irratti homaa akka hin beekne ibsuu dabaluun gabaaseera. Waraana waliinii kaaba Itoophiyaa kana marii nagaan furuuf jaarsummaa Olusegun Obasanjoo fi marii gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti geggeeffamu didaa ka turan humnootiin TPLF waraanni bifa haaraan akkuma eegaleen gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuuf fedhii qabaachuu ibsanii turan. Ta'us garuu ergasii haleellaawwan qilleensaa fi lafoo itti fufuu humnootiin TPLF himachuu hin dhiifne. Waraanni kaaba Itoophiyaa kun lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeen barbadeessee namoota hedduu qe'ee isaanii irra buqqisuun yeroo dheeraaf gabaafamaa jira. Magaalaa Maqaleetti hanqina qorsaa fi meeshaalee wallaansaa kaan irra kan ka'e hospitaalonni dhukkubsatoota wallaanuuf dhabuu dirqamuu himan. Hospitaala Aayidariitti ogeessi wallaansa baqaqsanii yaaluu ka taa'e Dr. Faasikaa Amdasillaaseen sababa hanqina qorsaa dhukkubsattoonni du'aa jiraachuu BBC'tti himee ture. Waraanum kaaba Itoophiyaa kanaan wal qabatee waayita TPLF haleela qilleensarraa fi Eertiraa fi Itoophiyaa himataa jirutti UN hojjettoonni isaanii Tigraay keessa ba'uu ibsa. Hojjetaan dhaabbata gargaarsaa BBC'n dubbisa akka jedhanitti haleela qilleensarraa kalee geggeeffamee namoonni 65 ajjeefaman hirpha gammachuu kan qophees qaba. Haleellaa qilleensarraan loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa raawwataniin daa'imman dabalatee namoonni nagaa hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan TPLF himate.
Qondaalli TPLF Geetaachoo Raddaa aleellaan qilleensarraa kun ollaa namoonni sababa waraanaan qeerraa buqqa'an qubatan irratti xiyyeeffatee raawwatee jedhame. Akka Geetaachoon jedhutti naannoo aleellaan itti raawwate bakka namoonni itti dhiyeessan Adiyaaboo kan daangaa Eertiraatti siqee argamudha. Waa'ee mannaa kanaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaas ta'ee kan Eertiraa hanga ammaatti homaan jenne. Akka hojjettoonni gargaarsa namoomaa jedhanitti bakkuma kanatti torbee darbe namoonni 6 aleellaa qilleensarraan ajjeefamaniiru. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni Tigraay meeshaa waraanaa naannoo lammiileen nagaa jiraatan keessatti kuusaa jechuun himata. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gama isaatiin hojjettoonni isaa naannoo Tigraayitti dhukaasa qaamolee wal waraanan gidduutti ugguramanii turan nagaan achi ba'uu ibseera. Qondaalli gargaarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Maartin Griffiths hojjettoonni isaanii torbanootaaf erga sochii dhorkamanii turaniin booda nagaan Tigraay keessaa ba'uu Tiwutara isaanii irratti barreessan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ji'a darbe wayita waraanni bifa haaraadhaan eegalu gargaarsi garas geeffamu yeroodhaaf akka adda citus labsee ture. Griffiths mootummaa fi TPLF gargaarsa namoomaaf akka haala mijeessan akkasumas nageenyummaa hojjettoota gargaarsaaf akka dhaabbatan akeekkachiisaniiru. Qaamoleen waraana keessatti hirmaatan hundi isaanii marii karaa nagaan qofti furmaata ta'uu hubachuu qabu jedhan. Qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun waraana kaaba Itoophiyaa erga eegalee waggaa 2 guutaa jiru kanaan wal qabatee lammiileen 10,000 lakkaaman lubbuu dhabaniiru. Miiliyoonaan kan lakkaaman qeerraa buqqa'aniiru. Akkasumas beelaaf saaxilamanii harka namaa eeggatu. Waraanni marsaa kanaa kun tattaaffii nagaa buusuudhaaf taasifamaa ture kan danqe ta'us hawaasni idil-addunyaa waraanicha karaa nagaan hiikuudhaaf dhiibbaa uumuutti fufaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 dur eegalee ji'oota 5 erga tasgabbaa'een booda agayidabri bifa haaraan eegale. Waraanni kun akka haaratti eegaluu isaa fi mootummaaf TPLF quba walitti qabu. Dhaggeeffattootni ammoo gabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan Ameerikaan Yuukireen deeggaruu fi murteessuun carraa biyyoonni lixaa kallattiin Raashiyaan wal waraanuu akka dabalu Raashiyaan akeekkachiifte. Ameerikaatti ambaasadariin Raashiyaa Antoonii Antooniiv deeggarsi meeshaalee waraanaa kunin yaaddoo atattamaa Moskootti uumee jedha. Ameerikaan deeggarsi waraanaa doolaa Ameerikaa miliyoon 600 fi miliyoon 25 Yuukireeniif akka kennitu dhiyeen kan beeksifte. Meeshaalee waraana ammayyaa Ameerikaan Yuukireeniin gargaartu kunin Raashiyaarratti injifannoo akka argatan gargaaree jira. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni erga falmisiisa ajajaan waraana lafoo biyyattii Jeneraal Muhoonziin barreessee ilaalchisee lammiilee Keenyaa dhiifama gaafate. Museveniin erga ilmi isaa filannoo pireezidantummaa Keenyaa irratti karaa Tiwiitar isaa barreessee ilaalchisuun dhiifama gaafatee irdeebiin Wiiliyaam Ruutoo injifannoo isaatiif baga gammadde jedhe. Eliud Kipchoogeen dhiyeenyatti reekoodii addunyaa fooyyessaa jedhe. Fiigicha maratoonii irratti reekoodii addunyaa haaraa kan qabu Eliud Kipchoogeen jidabree Baaliniitti sa'aatii dorgomichaa sekoondii 30 fooyyessuun reekoodii haaraa galmeessisuu hordofuun dhiyeenyatti caalatti fooyyessuu akka barbaadu dubbate. Pireezidantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp intalisaa hojiirra aari'uuf akka turee fi sanada garaagaraa irra deebiin manficaanitti gataa turu kitaabni haaraan baay'ee saaxil. Kitaabni Confidence Man jedhamu imal jireen Tiraamp daldala ta'urraa akka pireezidantii Ameerikaa ta'utti irraa xiyyeeffata. Hawwisoon daa'imman guddattuu magaal Jimmaa Faaruu Bunaa ka buna jedhamuun beekaman sammuu fi onnee lammiilee Itoophiyaa hedduu keessa hin banne kan qofa don taane faarulee hawaasummaa fi siyaas dinagdee 60 ol qopheessuun gareen kun dhiyeessanii turan. Faaruun Bunaa kun erga bahee bar 1971 irraa kaasee ministeerri misoomaa fi bunaa fi shaayii waggoota 25 olii fi gatii buna beeksisuu fi seenaa fi cufiin sagantaa taasisee itti gargaaramaa akka ture himundeessaa fi barreessan walaloo garee artii kana akka turan obbo Taraqany Wandimuu miseensonni duraanii garee artii guddatuu Jimmaa kan keessa Shibir Waddesaleny Adanech Makonenii fi Sisaay Balaay waan barsuun turan waan barsuun yaadatan duraaf duuban akkasii BBC'tti himan. Ispoortii hojjechaa turre. Ispoortii abiyootiitti fulbaana 2 kabajamu bareechuuf jecha hojjechaa turre. Isaan booda garuu ijoollee warra dadammaqoo fi xixiqqoo dhiirota 15 fi dubartoota 15 taane aartiitti kan gallee jalqabne. Bara 1970 keessa kan jalqabne. Yeroo hedduu magaalaa Jimmaa keessa hin turru. Qophiiwwan garaagaraa yeroo jiraatan bakka biraattillee ni waamamna turre.
masaraa mootummaa dabalatee bakka nuti hin deemne hin jiru ture. Bara sana keessa barsiisonni Raashiyaa irraa dhufan magaalaa Jimmaa keessatti fiiziksii, keemistirii fa'aa barsiisaa turan. Mana gandaa nuuf kenname keessa waan jiraataa turaniif yeroo isaan faaruu kan keenyaa faarsan nuti immoo kan isaanii faarsaa turre. የራሻ መምህራኖች መጥተው እዚህ ጅማ ሃይ ስኩልም ያስተምሩ ነበር። የኛም መዝሙር እነሱ ያጠናሉ፣ እኛ ደግሞ የነሱን መዝሙር እናጠና ነበር። ለዓለም ሰላም ለዓለም ሰላም ለዓለም ሰላም ለዓለም ሰላም ይሁን ዘላለም ለዓለም። አሁን ላይ ጠፋ እንጂ በፊት amma hafe malee nagaa wal gaafachuun kan jalqabamu buna dhugaa jechuuni. Bunaa fi nagaan tokkuma. Yoo nagaan jiraatedha ollaan kan buna wal waamu. Nagaan yoo jiraatedhas kan wal gaggaafattu. ሰላም ሲኖር ነው የሚጠያየቀው። Magaalaa Jimmaa keessatti baay'ee jaalatamna turre. Uummanni akka ajaa'ibaatti nu jaalata. Aartii diigamuu hin malleetu diigame. መፍረስ የሌለበት ኪነት ፈረስ። Nulleeni bunaaf nagaa hin dhabine isaniin jenna hordoftooteenna seenaa fi mudannoo garee aartii guddatu Jimmaa kana bal'inaan fuul BBC Afaan Oromoo irraa argachuu dandeettu. Taap kubbaa miilaa jaalatama kan ta'e Champions League Awurooppaa kalee galgal taphatama. Har'aa taphoota gurguddoo hawwatoo ta'anitu taphatama. Waan Champions League kan irratti waayilkii Zalaalem Taadessaa of bira qaba. Zalaalem Champions League Awurooppaa kan keessa Manchester United adoo jiraate akkamsitti tola. Hedduu namatti tola ture garuu Manchester United bara darbee hirmaannaa Champions League soon argatiin hafee boru tapha Europa League kan daawwannu ta'a jechuudha. Arsenal akkasuma asili mee taphoota gurguddoo har'aa ceenuuti taphoota gurguddoo har'aa eegaman keessaa Chelsea Inter Milan walitiin taphata leenjisaa haaraa Graham Potter qacaree jira Chelsea N'Golo Kante Jorginho fi Kai Havertz miidhamarraa deebi'uun shaakala hojjetanii jiru karra eegaan Chelsea Eduardo Mendes akkasuma tapha har'aa irratti ni hiriira jedhameeti eegama. AC Milan garee A keessaati tapha lama irratti qabxii 4 argachuun dursaa jira. Tapha jalqabaan Dynamo Zagrebin 1-0tiin kan mo'ame Chelsea immoo yeroo sana leenjisaa isaa duraanii Thomas Tuchelin ari'uun isaanii yaadatama. Qabxii tokko qofaatiin garee kana keessaa xumura irratti argama jechuudha. Gama biraatiin Oliver Giroud taphataa AC Milan kana dura Chelseaf taphataa kan ture tapha har'aa irratti Stamford Bridge irratti kan taphatu ta'a jechuudha. Gama biraan Arsenalitti kan waliin taphataa turan Aubameyang immoo Chelseaf kan taphatu ta'a jechuudha. Taphattoonni sarara duraa lamaan kun har'a morkii ni taasisu jedhamee eegama. Taphni biraan Manchester City bara kana Erling Haaland waliin ga'umsa adda ta'e irratti kan argamudha. Inni immoo FC Copenhagen waliin kan taphatu ta'a jechuudha. Guardiolaan Haaland isa rikkeerdii cabse caalaayyuu taphataa jabaadha jechuun jajanii jiru. Taphataan kun amma ganna 22 taphoota 11 qofa taphatee galchii 17 lakkoofsee jira Manchester Cityf jechuudha. Dhuga Zaloo Haaland guddoo faarfamaa jira warri kubbaa miilaa jaalatuu fi warri duraan taphataniillee guddoo faarsuu jiran. Rikkeerdii hundumaayyuu ni cabsa jedhanii haala kana yoo itti fufe inumaayyuu bara tokkotti galchii 67 lakkoofsuu danda'a jedhanii kan tilmaamantu jira jechuudha. Taphataan kun haala nyaata isaatiinis addadha, guddina qaamaatiinis addadha. Yoo xiqqaate guyyaatti nyaatota gosa adda addaa 6 nyaata jedhanii. Gama biraatiin tapha Sevilla waliin kana dura taphatan irratti galchii 2 lakkoofse. Kileeba isaa duraanii Borussia Dortmund irrattis galchii injifannoo 1 lakkoofsuun isaa ni yaadatama. Haaland kileeboota isaa duraanii Salzburg, Dortmund fi kan amma Manchester Cityf taphoota Champions League 21 irratti galchiiwwan 26 lakkoofsee jira. Kun adda isa taasisa. Shaampiyoonaa bara darbee kan ta'e Real Madrid ammoo Shakhtar Donetsk waliin har'a taphata. Juventus Maccabi Haifa kileeba guddaa biraa PSG ammoo Benfica waliin gara Portugalitti imaluun kan taphatan ta'a. Galatoom Zalo. Galatoom Asir. Masriin Afrikaa irraa jalqabaa dorgommii Olimpikii addunyaa qopheessitu ta'uu fi yaalaa jirti. Pireezidantiin isaanii Abdel Fattah al-Sisiin dorgommicha qopheessuu fi fedha qaban himee jira. Dhageeffattooteenna sagantaan irraa aganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna.
Mammaansi galgala kanaa aadaaf aduun in dhokatan malee hin badan. Hiikan isaa maani kooment keessa nu beeksisaa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyees aan asli galgalooti. Agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.